Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni amantaa biraa ashamaa harka fuune akkam jirtu hordoftoota maatii chaanaalii Naatoo Walloo jirtu bakka jiraattan warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan jalqaba irratti subscribe godhuun maatii kiyyatti dabalamaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya kabajamoo akkuma argaatii jirtan kana viidiyoo adda addaa tokko qabadhee isinii dhufeetiin jira. Har'a miila nama babbaqaquu akkasuma immoo kan dawaa miila nama babbaqaquudha jechuudha. Miilli yeroo nama tatarsa'e jechuudha qorichoota mana keenya keessa jiru fayyadamnee karaa salphaa ta'een ofirraa balleessuu dandeenya isiniin jedha. Viidiyoo kana waliin turtii gaarii hordoftoota kiyya kabajamoo akkuma argaatii jirtan kana kunoo miila kaduraatii fi ka'ammaa yeroo itti dibatan jechuudha. Akkasitti qulqullaa'ee isiniif bareeda jechuudha. Asirratti wanni nuti dhiyeeffannu jechuudha dinnicha abbaa takkanii dhiyeeffanna akkasuma jechuudha guyyuudhaan itti dibatan jechuudha. Yeroo itti dibatan waa takka malee sini fayyuu danda'a akkasuma immoo sinirraa balleessuu danda'aadha jechuudha. Dinnichaa fuutanii akka kanatti soofattan jechuudha. Inni soofanna akkuma argaa jirtan kana akkasitti soofannaa yeroo soofanne waan xiqqoo takkaan jechuudha. Steep xiqqoo takka waliin laalleetii akkasuma immoo steep xiqqoo takka dhaggeeffattanii achi booda itti fayyadamtanii guyyaan irraa maraa takka akkanatti dibattan jechuudha. Yeroo dibattan isinirraa baduu danda'a jechuudha. Qoricha ajaa'ibaati. Hordoftoota kiyya kabajamoo laayikii godhuu hin irraanfatina, laayikii godhaa. Akkanatti soofanna dinnichaadha kuni. Dinnicha habama takka jechuudha. Habbaa takka yeroo akka kanatti soofanne saanii irratti koobaratti buusna jechuudha. Cuunfaa dinnicha jalaa baasna. Cuunfaa isaa barbaanna jechuudha. Maaliif isatti dibuu osoo hin taane cuunfaa isaatii kan barbaannu cuunfaa isaadhaa jalaa baafanna jechuudha. Qalaa isaatti cuunfaa isaadhaa jalaa buufanna. Cuunfaa isaadhaa akka kanatti jalaa buufanna. Yeroo cuunfaa isaadhaa buufanne jechuudha. Wama xiqqoo takka ammas shunkurtaalee ni godhanna jechuudha. Shunkurtaa itti dibna. Kun dinnichaadha jechuudha. Dinnichaa namni wallaaltan hin jiru. Dinnichaan bakkuma hunda jira jechuudha. Akkasuma loomii habbaa takka ni murtu. Hordoftoota kabajamoo kan isin ajaa'ibu waanuma mana keessan keessa teessanii godhattan malee waan biyya fagoo deemtanii akkasuma haakima dhattanii miti jechuudha. Wanni kun qoricha akkaan dawaadhaati jechuudha. Cuunfaa dinnichaa jalaa baasnee akka kanatti itti cimmiqna jechuudha. Loomii cuunfaa dinnichaa akkasuma immoo cuunfaa loomii akkanatti itti cimmiqnee keessa gadi baasna. Firee isaa keessaa baasna. Akkatti waliin makna jechuudha. Akkanatti waliin makne yeroo kanatti waliin makne jechuudha. Goolgeet ka jedhu kan ilkaaniin rigatamu san jechuudha. Kan ilkaaniin rigatamu ilkee qulqulleessu san jechuudha. Isa maankaa irratti ni buufanna. Maankaa irra buufannee waliin laaqnaa jechuudha. Waliin makna. Waliin akkatti makna jechuudha. Dafnee jechuudha. Akka nagaan bulbullaa'u waliin makna. Yeroo waliin makne jechuudha. Kun akka kanatti bareeda wal nyaatee akka kanatti bareeda jechuudha. Dafnee waliin makna jechuudha. Dafneetii waliin makna. Kana guyyaan irraa dibattan jechuudha. Yeroo dibattan achi booda miilli keessan qulqulluu ta'a jechuudha. Bareedina adda addaa argata. Kunoo xuuxxuma saniin akkas gootee dibattaa jechuudha. Bakka miila baqaqaasan miila uurataa keenya san affaasan irra dibdaa miilli uurataa sun si fayyuu danda'a jechuudha. Wama mana keenya keessa teenyee itti fayyadamnu akkasuma immoo kan manuma keenya keessa teenyeetuma irraa baratuu dandeenyu itti fayyadamuu dandeenyudha jechuudha. Kanaaf akka kana gootanii yeroo akka kana gootan miilli keessan torbaan takkaan booda
jijjiirama guddaa argatuu danda'a isinin jedha. Hordoftoota keenya kabajamoo viidiyoon haaraa keenya kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa. Turtii gaarii.